eegas booda laa dhaggeeffadhu yeroon dhaqees waan addaatiin arge nagayaan taa'u jira gizeen isaan deemaniis ustaazni kun nagayaan taa'u jira an kaniin isin hin kaanne boruus kaniin isin hin kaanne arrallee kalellee kaniin dubbachaa ture ustaaz Maammoo Bayaan jechuu qaaxiraa buluu yeroo dheeraa miidiyaa wacuu qofaatu xiqqishoo miira keessa galee isa rabbashe malee qaaxiraa guyyaa lama kanaatu xiqqoo maraachee jechuu feeteeti. Mee bakka maraachee miti akka nama fakkeenyaaf ammaati yoo ni faalka sa'a 24 keessa ammati yoo sa'a 24 keessa yoo sa'a takka rafne ati amma atummaan kun ni jeeqamta anis ni jeeqama. Saniifuu jeeqamsa sanii qaraatan jechuudha nama fayyaa qabu qaaxiraa buluuf nama fayyaa qabu qaraatanii. Isaantutti qaree bar. Ati sutti qaraa jechuun jirta viidiyoon harka jirti. Hidhaa itti qaraa jechuudha. Itti qaruutti hin jiraan viidiyoo san keessatti. Itti qaraa Ayyee itti qaruun san irratti mucaan san. Itti qaraa hin jenne bara itti qaraa hin jenne maaliif ni beektaa yeroo nu ol seenne booda dhidhiitate dhiisa namni. Usaamda daqiiqaa tokko qofa pilees. Falmata ati poolisiidha. Poolisii. Namoota jetta nasin jee. Falmata keenya kinjeeti. Ati hoggaa mana san dhayitu gurbaan kun fayyaa qabaachuu ni amantaami sammuu teetiin. Jechuun fayyaa ni amana akka inni fayyaa qabu akka inni immoo hojii qabee jiru. Okay. Fayyaa qaba beekta. Gurbaa fayyaa qaba beektu. Quraana nama fayyattis ni qaraa yoo fedhan itti qaraa. Gurbaa fayya beektu hidhaa godhuu keessan nama fayyaa mana isaa dhayxanii fedhu akka fedhatti haasa'u fedhu gangalattee haasa'u fedhu mataa gaddeebi'ee haasa'u fedhu taa'ee haasa'u fedhu waan fedhe haa godhu jiraatu. Nama fayyaa qabu mana isaa dhayxanii maaliif hiitan? Lama dammoo mobaayila isaa maallaqaan bitate fayya qabatti amantaa fayya qaba beektaa maaltu siin ga'ee fi mobaayila isaa irraa fuutanii hiitan mana isaatti eega fayya qabatti amante. Deebisaa dhaggeeffadhu. Mana isaa dhaynee wanni hiineef gaafa jalqaba asii mana dhaquun siin jelaalaan jalqabuma gizee mana kiyyaa bahu kaayyoon bilbila fuudhuun gizee isa biratti. Bakka tana qaba. Jalqaba yeroo manaa bahu. Quraana qara'uu fi bilbila fuudhuun. Isinitti ni jiraame bakka. Ayyee. Kalee kamis hin jeebaran waan maan kalee mana keetittis jeebar wanni kun. Itti deem rakkoon qabu. Jalqaba bilbila fuudhuudhaaf hin dhaqe. Gizumaan manaa bahu. Gizee namni itti qara'u san dhaabbadheetiin laalu jira mucaan kun akkam akka ta'u. Gizeenii fi isaan deemanis dhaabbadheetiin laalu jira. San dura immoo hanga waggaa 2-3 kana isa kan itti dhiyeenyaan hordofu jira waan inni godhu jiru kana na dhaggeeffadhaan ammaan tan. Itti dhiyeenyaan hordofu jira. Miidiyaa irratti guyyaa tokko waa'ee markaza isaa ta'e waa'ee isaa ta'e poosti godhee hin beeku itti dubbadhee hin beeku komantii takka singil komantii takka isaa barreessee hin beeku jechuudha. Ilaa guyyaa kalee mana isaa dhaqetti laalaan sukkarri ija dhibbana galee kaleessa yeroo hawaasa matatti taphatan. Barullee amma waan isin jejjettaniif kana osoo hin taane an hammallee hamileen na dhufu jira ustaazni mana hidhaa seenee taa'uun kun wallahi alhamdulillah irra deebi'e ammas. Boqonna jira. Amma akkasii miti laal. Falmata kara biroon dabree. Burqaa guutuu akka naafsi adara naafsi. Jara keenya namni 2,500 warri magaalaa falmataan jiru jirtan waan inni ammaan gaafachuu deemu tana waraabbadhaa. Falmataa na dhageessaa. Hin dhagaa waraabbadhaa. Reefu dabbaal gaafii si gaafate. Ati poolisiidhaa siin jee ani poolisiidhaa jette. Ati poolisiidhaa. Viidiyoo kanadhu. Gaafiin si gaafachuu jira ati poolisiidhaa. Poolisiin gaheen poolisiidhaa maali? Gaheen hawaasaa maali? Gaafii poolisiidhaa juunaa deessitan. Dabbaalii gaafii si gaafate ati poolisiidhaa hiijee jette. Viidiyoon as keessa miidhagduu gahee poolisiin rakkoon qabu gahee poolisii waan poolisiin gootuun godhe moo maaliif ati poolisiidha jettanii na gaafattan? Lakki ammallee irra deebinee si gaafanna.
Dhagi. Waan poolisiinuu hin goone goota. Dhaabu burqaasa. Dhaabu kan hin gaafadha. Naaf haasa gaafachuutti hin jira wallaahi. Wanjala jechuun Naaf wanni ati poolisiidhaaf hin jenne seera cabsu mana namaa seeraan cabse. Dhagahi. Mana namaa dheeyxee nama fayyaa qabu lafa qabdee harka duubatti hiitee mobaayila namaa fuutee fiiguu heeraa fi seera kamtu si hayyamaa ati poolisiidhaayis hin je. Mana namaa dheeyxee harka duubatti hiitee ayyaan mana namaa dhaqee harka duubatti hidhee bilbila san fuudhuu ragaa fidate eessaa hin fuudheen akkasitti. Hayi. Ati amma bilbila hoggaa fuutee fiidu mana kiyyatti hariyoochaa hattoota jalaa fuudhan jenne. Akkati jette kanaa mitiriyaan mana ustaaz Maamad Bayaan dhaqeetiin bilbila fuudhe malee mana namaa dhaqee dhaggeeffadhu. Yaa silaanaadhis ta'e xiqqeessu silaanaadhis ta'e ustaaza. Akkasuma naabsi. Ammas kaa ustaaz Maamad Bayaan hidhee bara anaa bara. Barati poolisiidhaayis hin jenne gaafii manuu deebise kaa. Atummaanuu hubadhuree namni ustaaz Maamad Bayaan hidhuu danda'u poolisiidha moo poolisii miti? Mucaan kun poolisii naafsi nabbal poolisii namni ustaaz Maamad Bayaan hidhe poolisiidha ati poolisiidha gizeessan. Anaatu hidhee siin jee dubbiin akka miree diraayiva keessaa baafadhu. An poolisiidha jiiree rakkoon qabu. Anaatu hidheen jee bara anaatu hidhee. Bilaal naabsi kaa guutuu Bilaal. Ila Hamzaati yaa ansi harka qabutti hin jiru. Ila falmata. Bilal bakka tumii waraabamtee diraara biin jeeqinaa mi mana keessa. Mee naabsaa isin dhiisaa. Sagaleen kun riipoortii ta'uu jira. Falmata atiitu hidhe poolisiin nama hidhuu ni dandeessi. Duba falmataan poolisiidha. Falmata. Abdallah. Falmata. Alo, salaam alaikum. Obboleessoo nama hidhuu ni dandeenya anaa hidhee jettee ati poolisiidhaayis hin jennu. Anaatu hidhee siin jechu jira boo eenyu. Barna jettee duba ati poolisiidhaan nu deebisi kaa takkaa lakkii jee. An poolisiidha ammas ni jiraami kaa kumaandara laal sadarkaa qaban an bakka waa hunda bakkaan hidhuun hin danda'a hiikuun hin danda'a. Okay, tanaafuu ati komaandara jechuu. Akkana, thank you. Ammaani bakka sanii miti ani immoo waliin isiniin jechu jirus dhaggeeffadhaa. Argannee jirra. Dhaggeeffadhu jecha kanaa miti yakki jecha kanaa miti dhaggeeffadhaa isin waan isin keessa barbaadu jirtanii miti yakki jecha kanaa miti. Ani yakki inni itti yakkamaa ta'u yakki an poolisiidhaan maarreedha jechuu miti. Poolisii mana biiroo geessee hidhuu mitis. Yoo dandeetumaa fuulee biiroo irraa bananii geessan inni poolisiidha. Poolisiinuu nama fayyaa qabu poolisiinuu qaamni seeraatu nama fayyaa qabu dhaqee mana isaatti hidhaa harka duubatti hidhee mobaayila irraa fuudhee biraan deemuu danda'u. Seerriin kannuufi ati ummanni kaan namni dhaqee amma fakkeenyaaf ustaazni kaan akkini jechuu jiru misbaan akka jechuu jiru ani lakkii ijaan guna gares booyu jiras maraatas naan jaani sammuutti qame naan jaanitiin akkan utaalle akkanullee miine firraayine quraanatti qaraane miidhaa qabattiin amanee je inni sirri namni miidhaa qabatti gaafa amante itti qaraata quraanatti qaraatee tasgabbeessitee hiitus lafa qabdus bira teessee sammurra waan hidhee mataa hiitee bira teessaa akkasi beeynagaa booda tarkaa fi booda fudhatan sirrii ta'uu sanbooditti tarkaanfannaasawa ammoo ati jette inni fayyaa qabaa jette yoo fayyaa qabaate yoo lafa jeequ jiraate nama jeequ jiraate ollaa jeequ jiraate yookaanis neetworkii yookaanis mobaayila isaatiin seeraa alaa waan seerriin hayyamne itti fayyadamu jiraate. Riippoortii poolisaaf geessitamoo qaama nageenyaatiif geessitamoo atiitu dhaqee hidhee hidhaagii gootee
garaan ceebsitee dubatti hiitee jechuudha. Falmata asiin guddisaa. Dubaayii irraa fuutee mana isaatti biraa deemtaa. Seera kamtu yoo poolisas taate yoo waan feetes taate seera kamtu sii kannee seera moo heera kamtu sii kannee jechuu jirrame. Tayyee seera naa kannee barbaadda keeyyata barbaaddamu ammati wanni ati naan jettee beektaa kabajaannatti haasuu jirta burqa galatoom. Laal jalqabuma ustaas Mahammad Bayaan hidhuudhaaf yookaan immoo qabuudhaaf poolisii dura faristi eediyaan akka nu qaba anaatu hidhuu qaba yoo poolisii jettanis an poolisiidha yoommoo falmataa jettanis an falmata Abdullaahi bakka ni jiraami akkasi wanni hidhaa isin jettan kunii fi wanti nuti keessa jirru kun waladda maali adeemsi nuti itti deemu jirruu fi adeemsi keessa waladda isin qilleensarraayi olola ooftan nuti immoo jireenya qabatamaa waliif yaaduu wal jaalachuu wal mararfachuu hanga dandeenyutti dhaynee akkas wal gurusan keessa jira hidhuun kiyya seeraanis nan gaafachiisu rabbi biratti illee nan gaafachiisu rabbi biratti ajrii naa qaba hawaasni illee galatoominaan ja'a rabbi illee akkasii ajrii naa kataba poolisii illee moorri magaalaatti haa ta'u kaffade galatoomitaan kunaan janis salaamtaa akkanaa naa garuu falmataa keenya ilma obboleessa kee dhageeffadhu meelaal waan nuti haasoo jirru nuti amma fakkeenyaaf obboleessa kee insiin jelaal hidhus bishaan irra naqus jiidarra keessee lafa qabus mirgas taanaan yookaanis dirqama sirra jiru gootaa jechuu jira. Kan nama hogguu dhukkubu. Hoggaa dhukkube hoggaa miidhame warran naqus taatee tasgabbeessus taatee hidhachus hanga gartee katiinaatti bittee hiitee bira teessee nyaata afaan kakkeessee fi nyaachiftee namarraa qabdu takka akka if miine akka hawaasa miine godhuu mirga qabdaa jenne yoo miidhama qaba jettee amanteen siin jee. Ammoo wanni qubasitti laatamu jiru. Yes. Miidhaman qabu. Ati immoo miidhaman qabu fayyaa qabaa jechuun jirtaan saayibban keetiin wiiwii. Nama fayyaa qabu ka miidhaman qabu jettu. Maaliif hiitaa ammas tokko kana lamada immoo hidhuma sanii fi maraatuma kanaa fi viidiyoo martanii as gubbaa dabarsu kanaahu ijoollee inni barsiisu san jalaa facaafattanii keessan geessuudhaa fi qaama keessanitti achi hidhachuudhaaf waan kana gootan tajettu quba isin laatamu jira. Hay waan kana kan nuti qubatti laatu jirru malee nuti yoo miidhaa qabaate yoo hawaasa miidhe yoo if miidhe ati obboleessaati bira jirta dirqama sirra jira dirqama obbolummaa ka islaamummaa ka gandaa ka hawaasummaa sirra jira hidhus taasisuus tasgabbeessus bishaan obaasus garuu immoo nama fayyaa qaba jettee amantu kan fayyaa qabas namaan jechuu jirtu mana isaa dhayxee hiitee isas qaaneessitee waan irrattis facaaftee akkas waan akkanaa kana godhuun kuni eega fayyaa qaba jettee amanteen baanaa beekan eega atiitu jee ka fayyaa qabaa jettee uummataan fayyaa qabaa. Maa barbaachisee gafayyaa qaba jette. Ayyeen dhaggeeffadhu yeroo nama duraan finnu namni biraa ka dubbatus jiraachuu mala gabaabatti ilaalan inni fayyaa qabaachuu baatu mucaan kun ka godhe an fayyaan qabuun isin hin jee irrandee wanta hin jiru fayyaan qabu maali dhiifama fayya qabaan isin hin jeemi fayya qaba garuu maaliif hiitanii takkaffaa ustaaz Misbaa kana yoo dubbistan namni harka walitti qabee hidhee fi akkana godhe numaatu wajjin dhaqee hidhee beeyte. Baala geedhaa ustaaz Mahammad Bayaan fayya qaba maaliif hawaasa kana rabbashaa oolaa gizee nuti dhaynu ta'ee ulaa dadhee akkana birbir jee shuuf sanii qabanii hidhanii achitti itti qara'u seenan yaa buleesoo ambar nama ustaaz Mahammad Bayaan eenyu olillee yaaduu fi amma dubbii akkanatti isin as deemtanichi deemtan kana booda Hamzaan laal dubbii tiyyeeyyeedha falmata ogutaka na wajji amma suuta galatoma dura warreen jiruuf tattaaftaa fi koppilingiin balleessitanii uummanni as gargar hundinuu galatoma fayyaa ta'a. Falmata daqiiqaa takka qofaan si hojjaasaa dhiifama daqiiqaa takka si hojjaasaa maqaan kee sirriin eenyudha falmataadha moo Abdullaadha? Abdullaahi Abdusabuur Ahmad Ibrahim hanga baatu rubbattiin sinii lakkaawa. Maquma kee abbaa kee irratti falmataa si maquma kee sirriin irratti hime abbaa kee hojjetu. Abdullaahi. Falmata Abdullaahi. Amma siroomsaa si jaaniin. Obboleessa kee maqaa kee kasirratti bira buusuudhaan dha. Kasirri lam. Eenyu. Dabbaan. Firoomsaa.
Maqaan kee Khasir firoomsaa eenyu? Abdusabur. Yookaan Okay. Abdullahi Abdusabur. Okay. Hayyee maqaan kee firoomsaadha. Firoomsaa eessa dhalatteeti? Eessa dhalatte? Firoomsaan jinga lamaan sinjee baruun burjaajein baruu kijibeem tajjiin Abdullahi. Firoomsaan naa ta'e ani firoomsaan naa ta'e dhiifama firoomsaan naa ta'e ani firoomsaan siin jaa. Eessa dhalatte? Fixadde kana gaafii qalama ba'a. Eessa dhalatte? Haa. Anu Oromiyaa. Aanaa keessan ati Harargeedha siin beekaa aanaa ati dhalatte. Takkaa ganda kee. Harargee. Ganda qaba. Haramayaa. Thank you. Haramayaa. Okay. Firoo maal dalaydee amma hojiin kee maal? Biisan keessatti? Ammoo. Eh. Hojiin qabu. Fayyaa ta'e. Eessi jiraata amma? Dirreedawaa. Haramayaa dhalattee Dirreedawaa jiraatta. Maamma bayaan eessa qabdeeti? Maama bayaan Harar. Dirreedawaa haatee Harar dheetee achi qabdee? Ayyaaboo. Yaa akhi. Harar isiniin jira laa. Harar isiniin jira. Yeroo amma jiru kana eessaan jira. Yeroo amma jiru kana. GPS dhallaan. Okay. Eessi jirta amma? Saa kanatti? Inni mul'atu hootis. Dabbaala fi. Awoo